Ashama akka mul'atan fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi Rabbi bakka jirtan isiniif haa ta'u hunda keessaniifuu isiniin jedha. Har'aan kan ammoo waan nuti fidadhee dhufee kokonaatidha. Kokonaatti fireeshidha kokonaatti. Kokonaa akkana fireeshidha. Kukkutadhee fidadhee. Har'aan immoo abishiidha. Abishii kaleessan bishaan keessa gahe. Akka xiqqoo akka biqiluuf yaadu jechuudha. Kaleessan bishaan keessatti naqee jechuudha. Garuu dimbii biraan qabu bishaan. Kanas immoo mummuradhe akka maashiniin naaf daakutti jechuudha. Ammas immoo xiqqoo isheen gaggabaabsadha. Rifeensa keenyaaf nyaata nu barbaachisa akkuma nyaata nu barbaachisu jechuudha. Isinis immoo wantoota manaa qabdaniin fayyadamaadha. Baay'ee gaariidha. Kana maashinatti daakeen gara rifeensa kootti dibadha laallaa. Abishiinis bareeda akkasumallee kokonaatiinis rifeensi keenya kan bubuqqaaneef akkasuma immoo rifeensa keenya lallaaffisuudhaaf bu'aa kan nu jalaan buqqaaneef akka nu jalaaf hin haphanneef akkasiif nu gargaara. Rifeensi koo badaa hapheedha. Walumaan laalla waan hundaaf iyyuu amma garaa hojii isaa gargaachuudha. Warri naa laallu. Kasihati mul'atu kan akka baay'ina rifeensa keessatti sun godhachuu dandeessu, baay'isuus dandeessu, xiqqeessuus dandeessu. Garuu kaa'uu baattan har'uma daakanii har'umaaf itti fayyadamtanii gaariidha. Inkaana jechuu barbaade salaaja keessas akkasumallee ala siduu kaa'uu baattanii hammuma daaktanii hammuma itti fayyadamtanii baay'ee gaariidha jechuu barbaadanii. Abishaa kun immoo abishiinis baay'ee rifeensa keenya keessattuu rifeensa keenya laaffisuudhaaf baay'ee bareeda. Abishiin jechuudha. Kan isinidha. Xiqqooshiis immoo loomii itti godha. Loomii godha. Fireeshii. Bishaan isaan tinidha. Rifeensi keenya akkuma keenya kana nyaata barbaada. Rifeensi keenya kunuunsine malee nu jalaadhuma keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan akka biyya kanaa rifeensa keessan kunuunfadhaa. Qilleensa akka qilleensa biyya keenyaa miti ho'ina qaba. Kanatti nagaa maashina jechuudha. Xiqqooshiis bishaan itti naqadha. Maaliif naaf hin daakamu waan ta'eef jechuudha. Maashina qadaadadheen waliin hanga xiqqooshii baay'ina waan qabuuf kan baay'isee
qannasa malee nan baay'ise. Yoo baay'ate hin daaku. Funa isaatii walitti naqee jechuudha. Sirriitti nuuf haa bullaa'u waan dhimbii hin barbaanneefan iddoo dhimbii bishaan sitti naqadhee kokonaan baay'ee jabaadha baay'ee. Akka dhagaatti jabaata. Jibina isaa isinitti nama maaliif akkatti dhimmi. Kana fakkaate garuu sin jeeqe dhiifama. Alla sinitti barsiifama. Kokonaan baay'ee jabina qabu. Warroonni hundi sibiilaan cabsan malee cabuuf baay'ee jabaadha nama jabaadha. Akkasumallee immoo faayidaan isaas baay'ee bareedaadha. Baay'ee jabaadha. Faayidaa bareeda qaba. Rifeensi kiyya waan haphii ta'eef sisii ta'eef ana xiqqashoomti isaallee nagaa. Kinuuti.
xiqqoosh zeetan itti godhan. Vaatika qullubbii adiidha. Baay'ee xiqqoosh itti godhan. Isin akkasitti dibattan hin dandeessu qullubbii oiliin qullubbii kunis baay'ee bareedaadha. Qullubbii diimatis gaariidha akkasumallee qullubbii adiinis akkasuma baay'ee gaariidha. Kana kokonaatidha. Kunis baay'ee gaariidha. Rifeensa keenya buqqa'uuf isaan namatti fayyadaman kunis bareeda hundumti isaanii jechuudha. Kunis rifeensi keenya akka hin buqqaanneef baay'ee nu gargaara. Kunillee akkasuma baay'ina rifeensa keenyatiif rifeensa keenya akka nu jalaan buqqaanneef nu gargaara jechuudha. Kanaaf amma gara rifeensa kootti dibadheen sin agarsiisaa sin jedha buruuwwan koo waliin ilaallu. Rifeensa kootti dibadhaa waliin ilaallan sin jedha. Isaan dursa waliin ammaka qibaatiiwwan amma itti naqadhe kana jechuudha. Akkasitti mul'atu. Isaan dursa iddoo kireemii maaksii kana kunis immoo rifeensa keenyaaf nyaata kamiyyuu yoo hojjenne osoo qulqulleeffannee dursa gaariidha. Osoo miiccamaa ta'ee bareeda gara qaama keenyatti yookiin immoo gara qodaa keenya keessatti galuu hin danda'u beektu. Xurii yoo qabaatee jechuu barbaadeen yoo xurii qabaate rifeensa keenyaaf waan rifeensi keenya fudhatu hin qabu beektu asitti waan rifeensa keenyaaf nu fayyadu hin qabu. Kanaafuu wantoota fayyadamnu hundayyuu iddoo rifeensa keenya qulqulluu ta'ee gara rifeensa keenyatti immoo dibannee rifeensa keenya gargaaraa akkasumallee iskiinii yookiin immoo qodaa qaama keenyatiif immoo bareedaan sin jedha. Akka kiyyaas akkasii sin immoo laalanii akkasitti fayyadamaa jechuudha. Naa kana sin jedha amma nam olii nam makaa oilii fi isaan amma daakee kokonaa fi abishiidha. Isaan amma daakee kanaa jechuudha. Isa waliin immoo laallaa sin jedha baay'ee bareeda dhugaa waaqa baay'ee gaariidha. Yoo barbaadan rifeensi keessan dursa miiccame taanan dursa yoo miiccattanii shaampuudhaan bareessitanii miiccattanii xurii qabaachuu baate isa kana dibattanii miti isa kana yoo dibattan akkasuma bishaanumaan dhiqadhaatii iddoo dhiisistanii sin dandeessa akka fedha keessanii kan kiyyaan isinitti himaa jiru akkasa siniin jedha. Maaliif qibaati namatti naqe kun waan urgaa'us miti wantoota onurra taa'es waan nu miidhisu miti. Amlaa akkasumallee zayituun xiqqoo ishee onurra taa'e rifeensa keenyas miidhuu danda'a akkasumallee urgaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kunillee akkasumallee urgaansa baay'ee gaariidha bareeda. Akkanumallee kunillee waan rifeensa keenyaaf akkas nu xureessu miti jechuu barbaadeen gara hojii keenyaa deemnu maa rakkoo hin qabu. Jechuu gaa siniin jedhu kana dibannee laazim xiqqoo ishee turree akkas sa'a tokko isaa ta'uu amma sa'aatii qabdan jechuudha. Miiccanee yoo miiccaamas jechuu baannu maa rakkoo hin qabu. Dursa rifeensi keenya qulqulluu ta'e siniin jechuu barbaadeen mee gara rifeensa koottan dibadhaa siniin miiccadheen jedhan rifeensa kiyyaa. Abishiin garuu xiqqoo ishiin urgaa waan ta'eef hin urgaa. Kanaaf malee namarra yoo taa'e jechuu barbaadeen gaanirratti nam'e dhugaa akka lallaafu isinitti ni dhugaa rabbi rifeensi keenyaafis akkasuma bareeda baay'ee gaariidha dhugaa. Akkasitti dibatta maal yaadattu? Isa baadiyyaa irratti dhadhaa dibannu sana. Isa yaadattanii? Isa yaadadheen.
akkasitti addaan fuudhatii keessa isaa akkasitti waliin ga'u agartanii waliin ga'u waan ta'eef rifeensa keenya sirriitti bullaa jira waan rifeensa keenya irratti afuu mutii miiccattan dhugaa miiccattan jechuudha. Oomoo dhimbiibdanis hin dandeessu garuu doo dhimbiibuu baatanii gaariidha. Vitaaminii isaa akka jirutti akkasitti waan bareeda rifeensa keenyaaf gaariidha. Doo dhimbiibuu baatanii dhugaa miiccattan bareessanii miiccatanii das namadha. Gaariidha jechuu barbaadeetiin akkasuma bareessa dhugaa dibattan bareechati dibadha. Bareecha dhugaan siniin jedhu waliin gaati akkasitti. Namoonni tokko kana bichaa daakanii maashina akkasitti daakanii dibata rifeensa isaanii jalaa jajjabaata. Qibaata akkasitti godhan akkasitti waan jala rifeensa keenya jalaa jajjabeessu miti. Maaliif wattan ansin fayyadu ani isiniif rifeensi keenya keessan fudhatuu fi rifeensi keenya fudhatu ta'uu dhiisuu danda'a. Yookiin fin ta'a. Yaala. Yeroo itti qabnutti rifeensa keenya akkasitti odoo kunuunfannee baay'ee gaariidha. Bakka hin qabne akkasitti adda isaanii agartanii hin jiru. Jidduu isaa jechuudha akkasitti. Carqii akkas waan xuraan duraa akkas gurraacha nama uffadhe kan akkasii kan uffattanii akkasitti. Kun carqii gatamu laaltanii carqii akkasitti gurraacha'u jechuudha waan rakkoo hin qabu. Akka inni lallaafuu sinitti himuu dhugaa rabbii foote baay'ee lallaafa. Maaliif abishiidha akkasumallee kokonaadha. Maalas sinitti dhugaa waaqa. Akkasitti sirriitti yaaquuf sirriitti diba. Erga dibdanii dhukkuu bochaa osoo hin taane haaquuf nyaata sirriitti laafechuu barbaade akkasitti. Akka nu gaa'u waan xiraa'u miti. Maaliif wattan kokonaanis akkasuma baay'ee gaariidha. Akkasumallee qullubbii adiin urgaan isaa baay'ee das namadha. Qibaan isaa baay'ee warroon fayyadamtan akkasitti fayyadamaadha. Warroon fayyadamu laala bitaatii fayyadama. Akkasitti masaajii keessatti sirriitti walaa ga'u. Waan rifeensa keenyaaf akkasitti masaajii hoggaa gooneef gaariidha. Dibuu bichaa osoo hin taane akkasitti. Rifeensi kiyya baay'ee haphiidha. Kanaaf yabbinaaf hin barbaadan yabbina keessattuu yabbina. Rifeensi keenya nuyi garuu baay'inaan dheerina isaa bicha barbaanna. Dheeratee immoo kan rifeensi keenya hin bareenne hin jira. Rifeensi keenya hoggaan isin jedhu karaariin isaan hin bareenne hin jira. Rifeensi dheeratee hin bareenne hin jira. Kanaafuu akka nuuf bareedu immoo keessattuu talbaa baay'ee bareeda. Abishiinis akkasuma. Gara kanaatti dibamu amma sana fixeera. Akkasillee caafi sana isinitti mul'atu nutti fakkaata.
warroonni mataan si dhukkubra dhugaadhaaf akkasitti dibattan taanaan mataan keessan buqqeenanii iskiiniin keessan siniif miidhagaa akkasumallee sin dhiisa sin naqni sin dhukkubu jechuudha dhugaa gaxarii keenyatti akkasitti dhadhaa dibanna namti dhadhaa ugaan dhukkube dhadhaa dibadhaa akkasi baadiyyaatti jechuudha kunumti illee akkasitti nu fayyaduu sun danda'a sin jechuu barbaadanii qibaan akkasumarra jira akkasitti amma keessa agartanii kanaafuu isa akkanatti duudu akkanatti maaliif laayikoo naa gootan garuu laayikii naaf godhaadha akkasumallee sheer naaf godhaadha dhugaa laaltan achumaan laayikoo gootan maal qabu maalin beeka garuu akkuma isinitti tole godhaa fi laayik naa godhaami umaan miti laayik godhaa nagartanii walgahii hundi isaa jechuudha. Qibaa innarra yaa'e qibaata duuqa baatee akkuma isiniin jedhu akka akkasii daattan qibaatatti godhaa. Akkasii waliin makaa dura akka wal iddoo rifeensa keenya akkasitti addaan fuunee wantoota dibannu hunda akkasii dibannee gaariidha. Sababa isaas bichaa akkasitti dibannes bichaa dibnaa jidduun kun hin jiru jechuudha. Akkanatti garuu bareeda. Rifeensa keenya hunda waliin gahaa jechuu barbaadanii akkasitti masaajii godhaadha. Akkasitti akkasitti wal fudhateen booda akkatti nama qabbaneessu dhugaa rabbi. Kanan isin arga akkasitti godhadhe sa'aatii tokko haa ta'u isin hanga barbaadanii garuu sa'aatii tokkos sa'aatii lamas waan namni dhuun qabu kaa narratti waan namni dhuun miti keemikaala wayiin qabu fireeshii wantoota manatti fayyadamnu wantoota manni nyaatatti itti fayyadamnudha waan ta'eef waan rifeensa koo akkas miidhuun qabu dhiqadhaas siniin jedhaa kanas siniin jedhaa yoo sinitti tole sinis fayyadamaadha akkanan itti fayyade kanatti fayyadamaa siniin jedhaa kanas siniin jedha sheer naaf godhaadha sabiskiraayibis naaf godhaa sabiskiraayibiin gootan maaliif garuu subscribe naaf godhaame umaa muti subscribe godhaa ana akkana siniin jedha videoowwan kun amma nani hidhadha feestaalee akkasii qabadha mara kan qabu feestaaleen jamiyyeessa suuqii jechuudha an suuqii sin ta'a amma qabdan ani immoo hin qabu itti fayyadame malee mara kan qabu
akka rifeensa keessanitti. Akkasitti godhatanii shaashii iddoo shaashii akkas maal jedhu tan sharattatu iddoo ta'e bareeda shaashiin jedhan akkasuma shaashii akkanni godhee rifeensa keenya hidhus bareeda garuu haala rifeensa keenyatiin garaagarummaa qabanis innaa kan isiniin jedha obboleewwan koo yoo isinitti tole fayyadamaa isiniin jedha subscribe naa godhaa share naa godhaa baay'inaan galatoomaa. Bye bye.